jirtu amma immoo waa'ee Canva akkamitti hojjetachuu dandeenya isa jedhu amma Canva kan jennuun diizaayinoota adda addaa hojii keenya babbareeffanii hojjechuu akka dandeenyu kan nu gargaarudha. Yaa Wi-Fi bilisa waan waajjiraa fi iddoo hojii keenyatti galeef waan biraa ilaaluurra nuuf hojii keenya nu bareecha. Daa'ima keenyaaf immoo carraa hojii uumuu irrattis hojjechuu danda'a. Kanaafuu imeelii akkamitti akka create godhatan isinitti agarsiiseera amma immoo chaanaalii keessan isa amma uumne san akkamitti immoo bareeffannee waan gaarii hojjechuu dandeenya isa jedhu isinitti agarsiisa. Canva net search menu irratti barreeffannaa kunoo Canvaan dhufeera. Asitti right click new akkanatti tolutti akkasinitti tolu waan salphaa ta'edha. Kunoo fideera kunoo gultii namarraa galuu jechaa jira eenyuun jedhaanii achumaan asitti immoo isa firii amma kaffaltii miti firiidhaan fayyadamuun barbaadan jedhaanii asirratti baay'ee namatti tola baay'ee gaariidha. Naan baay'ee na fayyadee kun YouTube san isinitti agarsiisee irratti isinitti agarsiisaan ture wanta baay'ee akkamitti akka hojjetamaa ture. Firoo isaa miti kan fayyadamnu kan isa maallaqaa odoon ta'e isa firii isa ta'e san kunoo maallaqaa ምናምን ከፈልሳይዳ isa miti nuti kan barbaannu firii isa jedhu sana barbaanna. Amma galleerraa baga nagaan galteedheera. Diizaayinii isa firii ta'ee akkamitti akka hojjennu kunoo asirratti offer kan naa godhee guyyoota muraasaaf diizaayinii gochuu na eeyyameera. Tempileetota adda addaa kunoo fakkeenyaaf create design kan jettu jirti. YouTube design chaanaalii uummanni miti amma fakkeenyaaf chaanaalii keenya sana bareeffachuuf እሺ kono YouTube banner YouTube template channel logo wanta baay'ee jira. Kono fakkeenyaaf isa kanan isiniif amma template isa kono next start template yes next tutorial ina kenna jira articles text godhadhu naan jedha text next jedhaanii natti agarsiisaa jira upload your or image kan barbaadu abbaan dhimmaa sun yoo barbaade isa barbaade sana as keessa galee fudhachuu danda'a upload godhachuu danda'a kan isaa achumaan share godhachuu immoo barbaade kun asii gadhiisuu danda'ama. Karaa akkasitiin hojjetamaa naan jechaa jira. Isa firiidhaan firii isa jedhu amma kunoo isa kan argitanii iddoo kana biroo kan jettu kana miti kan nuti kan fayyadamnu maallaqaan odoon ta'e bilisaa waan ta'eef jechuudha. Kunoo isaan kana isa firii ta'an isaan firii ta'an akkasitti fayyadamuu dandeessan. Kunis firiidha inni kunis firiidha. Amma fakkeenyaaf isa kana akkamittanii kunoo akkasitti click godheen isaan ani barbaadu as keessatti barreeffadha. Hoggansa qabeenya nama gochoo amma tutorialii fakkeenyaaf qabeenyi humna namaa waggaa kennu keenya kan eegaa ta'ee nu keenya silaayi akka eegaatti ta'u beekni tokko moo nama lama moo fidee dhufe maal godhan jedhe moo amma kiisaas raayii maal kiisaa raayii kiyere raayii meetta waraabee tokko moo እሺ kono karaa akkasiitiin
hooggansa qabeenya namaa booddoo kana booddee kanaan akka fayyadamu barbaadame jechuudha. Fakkeenyaaf asitti daawwannoon gaazee asitti barbaachisu akkasitti nu kennaa. Kunoo as keessatti nu kenneera. Xumurreera karaa akkasiitiin wanta barbaannu buufannee hojiidhaaf haala hawwataa fi nama simatu hojii keenya hojjechuu dandeenya. Warri fedhii qabnu kun asirratti isa kompiitararra jiru sana ilaallee xumurraa galatoomaa waan nu hordoftaniif kun akkasitti bareechuu dandeenya.